kosi. Hayyee ifamaa ashamaa akkam jirtan ilmaan Oromoo biyya alaaf biyya keessaa hundi keessan beellama isiniif qabeessin jalaa turokootiif dhiifamanaaf godhaati. Mee akkamii sagaleen kiyyan dhaga'ama? Sagaleen kun dhaga'ama? Dhiifama guddaan isin gaafadha. Beellamni kiyya sa'aatii 9 ture. Akka biyya keenyaatti immoo sa'aatii 3 isiniifan dhufa jedheetiin ture. Keessummaawwan adda addaatu yoo dhufeeti kanaaf dhiifamanaaf godhaanuuf kulchaa isiniin jedha. Ammayyuu silaan koo wanta akka takka waliin dudubbanna. Akkuma beektan hundi keessanuyyuu karaan ture. Karaa xaxamaa karaa baay'ee nama jibbisiisuu fi karaa gidiraa hedduu of keessatti qabu sadarkaa lubbuun egaa waan tokko waan na mudatee fi waan daandii kanarra jiruu fi waan keessa darbee waan tokko waliin dubbannaa isinitti hima jedheen ture. Namoonni hedduun akkan gaafiif deebii na godhanu na gaggaafatanis yeroodhaaf xiqqoo sixiin sammuudhaan baay'ee waan miidhameef hafuuran fudhadhaa jedheetan sooshaal irratti ba'uun barbaanneen ture. Egaa kan nu baase biyya keenyarraa biyya jaallannurraa barnoota akkaan jaalladhurraa kan waaqni lubbuudhumaan iyyuu na hambisee baqattoota keessatti nama kee gidiraa ilmaan Oromoo yeroo hedduu argaa turan arguu barbaade argeera. Galata Rabbiis keessaa ba'eetiin jira. Rabbii gaditti ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo biyya alaas ta'ee biyya keessaas ta'ee kan dhiigummaallee firummaallee waa tokko hin qabne kan galgalaaf ganama hamman dantaa ofii dhabeettiyyuu isaan dantaa kan koo godhatanii kan isaan nafaana dhiphachaa nafaana rakkachaa turan galata isaanii afaaniin dubbadhee himuun fixu waan ta'eef galni isaanii akkuma aadaa keenyaa bilisummaa uummanni Oromoo jaarraa hedduu irratti lafeensaa lubbuun isaa caccabaa tureen haa deebi'uun jedha. Itiyoorraa hanga Suudaanitti nafaana cinqamaa turanii Suudaan irratti sabboontoonni ijoolleen ilmaan Oromoo hundi isaaniitu haala gaariidhaan na simatanii haala gaariidhaan na keessummeessanii guyyaa 4-5 waan akka kanaa karaan ture. Yeroo jalqabaatiif gara sa'aatii 12 miilaan deemaan ture. Achi keessatti waan adda addaa waan hedduun na mudachaa ture. Anarra darbee ilmaan Oromoo hojiidhaaf biyya biraa deddeemaa turan waliin kan karaa buune waan hedduu keessatti shamarran kan keenya fa'aa waan fuuldura kootti mummudachaa ture hedduutu jira. Sanarra darbee nagaadhaan gara Suudaan seene gaafan Suudaan seenu ijoolleen kan keenya na simatanii achitti kunuunsa addaa naa godhaa turanii baay'ee naaf galatooma. Kunuunsa isaan naaf godhaa turan bifa viidiyoodhaan illee bifa suuraadhaan illee hedduun isaanii ammallee xiqqoodhuma see fudhadheen qindeessee isin biraan gaa jedheetanii kanan dhiise. Achirraa gara biyya kanaa wagguun imalu waan na mudate jedhee yaadne fa'aa na mudachaa ture. Sadarkaa konkolaataarraa buufamee baraa keessatti sadarkaa gatamu sana keessan ture. Egaa waan kana walitti qindeessee jechaan xiqqoosii ibsuun ni ulfaata waan ta'eef akkasumas yeroo sana viidiyoodhaan wawwaraabaan ture. Sana gidduu kana keessatti qindeessee viidiyoodhaan isiniif dhiyeessa. Amma kanan dhufee dhiifamaa wajjiniin xiqqoosii waan tokko waliin mari'annaa deebisummoo sadarkaa wannan isinitti himuudhaaf dhufeefis keessummoonnis jijjiiru waan ta'eef waan an beellama qabadheedhaaf aniyyee naaf kolchaa dhiifama isin gaafachuu dhufe waan ta'eef namoonni hedduun immoo irra sisseenaa jirtu. Namni 784 800 waan akkanarra geggeessaniittu.
egaa wannan isinitti himuudhaaf qabu kan biyya keenya irraa nu baasee kan barnoota kan koorama fakkeenya barnoonni kan koanaaf yuunivarsiitiin baradha yuunivarsiitii Jimmaa waggaa lammaffaan baradha akkan sadarkaa yuunivarsiitii sana ga'e anaaf maatii kiyyatu iyyuu beeka egaa gidiraawwan adda addaa achi keessatti yuunivarsiitii sana dhaqqabuudhaaf wanni na mudate waa hedduudha dubbii keenya irratti yuunivarsiitiin akka carraa qadaati carraa du'aati obsaan yaalana kan eebbifamu eebbarraatuun baasanii isarratti yoo abdiin kutadhe bareeche kan kiyyaan mallee siichi bilchaachuudha waan ta'eef kan bilcheeffate iyyuu kunoo sababa oromummaa isaati maaliif oromummaa kan keetiif falmattaadhaan kan silaalana eebbifamu eebbarraatu kutanii kan kunan haddi kana bakkan kennuuf sababni isaas an kanan barachaa jiru aartiidha tiyaatirikaal aartiidha aartiidhaan immoo qaawwa qabsoo keessatti jiru yookaan immoo gama kootiin yoon aartiidhaan dandeettiin qabatee jedhe oromoodhaaf falmachuudhaaf gama aartiitiin wanti duubatti na deebisus hin jiru nan falmadhasi kanaaf aartiidha waan ta'eef addii kana kan natti hafe sartifikeetii jiraatu natti hafe malee sadarkaa kana baay'ee kan akkan of dhiphisu hin goone jechuudha egaa oromummaa kan kooti tariitiin beektu taa harka nyaatetti osoo sirbisuun hin bayinillee akka naannootti dhalanne keessatti erga hacee wareegamee ka'ee haalli oromiyaa keessa jiru hundi keessan ni beektu ergan tana baqaa keessa turre jechuudha sadarkaa erga baqannee kaanee erga dhokachuu jalqabnee sadarkaa dhokannaa kan keenya gaabbinutti bakka bullu bakka oollu baay'ee akka qabriitti nutti dhiphataa ture oromiyaan keessa jechuudha hiriyoottan kan koo keessatti taajuu baay'een galateeffadha kanan silaa harka jaraa keessa bu'uu akkan gara isaa dhufu yookaan gara Finfinnee dhufu kan haala naa mijeessaa ture kan bakka kan koo bu'isan silaa ofiif dhiphadhu kan naaf dhiphataa ture isa bareeche baay'een dinqisiifadhaanii baay'een jaalladhaanii waan hedduu waan ani finni waliin beeknu oromummaadhuma keenyatu walitti nu fide waan obboleessi dhiigaa tokko namaaf hin taane naa ta'e baay'een jaalladhaa baay'een si kabajaa taajuu hedduun si jaalladhaa oolmaa kan kee akkas ta'e dubbadhee fixuu hin danda'u sanarra darbee ilmaan oromoo biyya alaa biyya keessaa hedduun duukaa cinqamaa turtanii sababni isaas tariiti yoo kaanee lubbuudhaan jiraannee jennee waan tokko uummata oromootiif buusuu akka nu dandeenyutti abdii waan nurra kaa'ameef nuuf dhiphatame malee waan naqni sadarkaan nuuf dhiphannaarra ga'u miti garuu akka nuti falmannuu fi akka nuti hojiirra jirru kana bareechinee hojjennuuf oolmaas nuuf ooltan galgalaaf ganama kan boqonnaa malee nu hojjechiisudha anama fakkeenyaa nan baqadhe baqaan kun immoo tariitii yoon ka'ee of baafadhe uummata oromoo kana faayidaa buusuu nan danda'a waan kana namoota na jajjaallatan ijoolleewwan oromoo gorsa isaaniitiin yeroo ammaa kana keessa karaa deemuun baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaaf wanta waadaa isiniif seenu keessatti bareecha harka nyaatettiin sirbii harka nyaatettiin kan isin beektanu ka'umsa bu'uura baqaa kanaa bareechee godheeti jira hammammoo kan sana caalu hojjechuudhaaf amma of qopheesseetiin jira yoo rabbi jedhe gama kan kootiin waan sagalee uummata oromoodhaaf ta'uu dandeetti gama kootiin ofirraa hin qusadhu ammas nan hojjedha hanga oromoon waan barbaadu argatutti hanga lubbuu ofii kennuu ta'etti of wareega waan narraa barbaadamu hunda isaa baachuudhaaf qophiirra jira waan tokko ni dubbanna jedheen ture amma keessummaanis jijjira waan ta'eef egaa namoota 1,200 oliidha kan na daawwate egaa keessatti
jalqabaa kaasee hanga xumuraatti hanga har'aatti kan na faana cinqamaa turte haadha manaa kan koo Shukuriyaa Abdulfattaa baay'een si jaalladha. Naaf galatoomii. Kan dadhabee osoo hin jedhin akka nam tokkootti nuffee osoo hin jedhin baay'ee na faana cinqamaa turte. Guddaa galatoomii. Haadha manaa akka kanaa warri dhiira taatan haadha manaa akka kanaa Rabbi isiniif haa kennu. Warri shamarran taatanis immoo abbaa manaa akkasii kana Rabbi isiniif haa kennu. Kanarra darbee karaa kanarratti baay'ee kan na waliin dhamaa turan hirriba malee kan bulaa turan Sudaan irratti kan na simatee kiyyaa hiriyaa kan koo walwaa tokko waa wal beeknee fi miti dhimmuma Oromummaatiif waan ta'eef achirratti baay'ee na simatee ijoolleen hedduun baay'ee na keessummeessaa turanii adda bilisummaa uummata Oromoo magaalaa Sudaan keessa jiran haala gaariidhaan hoolaa faa qalanii na simataa turanii nama hoolaan qalamuuf ga'ee fi miti maaliif akka hamileen kan koo jajjabaatuu fi akkan bareechee hojii kana hojjedhu baay'ee na faana cinqamaa turanii. Achi keessatti namoota hedduu na keessummeessaa ture kanneen akka Fuwaadee waan gurguddaa isaatu na mudate sadarkaa laaptooppiin kan koollee dallaalaan fudhatee gurguratee laaptooppii sana keessa faayila hedduutu jira. Akka hin taane ta'eef laaptooppii kan koollee matammaa irratti faana duukaa bu'aniitu iyyuu akka laaptooppiin kan kunaaf deebi'uu faa kan godhaa turan hedduutu jiru. Maqaa isaanii tariitii isaan eeyyamamaa ta'uu dhiisuu danda'u gumaa gurguddaa isaanaa kaffalanii guddaa galatoomaan isiniin jedha. Achirraa ka'ee hanga nufee Kaayiroo ga'utti baay'ee na faana kan cinqamaa turan kan afaaniin dubbachuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef Shukuriyaa haadha Oromoo maatii isiitiif hiriyoottanis Rabiyuun namoonni hedduun jechuudha as keessatti baay'ee kan na kunuunsaa jiran bakka haadhaa bakka abbaa bakka hiriyaa bakka Oromoo tokkotti bu'anii haala gaariidhaan kan na keessummeessaa jiran ammas immoo baraa kana keessatti baay'ee kan na faana cinqamaa turan isaan kanas guddaa galateeffachuun barbaada. Asittis baay'ee kan na keessummeessaa jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu guddaa galatooma. Dhugaa saba kanaaf yoo wareegaman dhugaa waa tokko waan nama gubuun qabu. Akka dandeettii hin qabnetti iyyuu akka waan uummata Oromoo biyyaalaaf biyya keessaa jirtan hunda keessan nan jaalladha. Hunda keessan nan kabajaa. Miira keessa seeneeti. Kanaaf waa hedduu dubbachuu barbaadeen ture nama hin dandeessisu. Waan jiru hundasaa karaa yuutuubiitiinis haa ta'u karaa FB irraatiinis viidiyoodhaan waan tokko tokko waraabeetan waan keessa dabarfadhee fi waan na mudate hundasaa sin biraan ga'aa guddaa galatooma bakka jirtanutti nagaan naa bulaa. Nagaatti.